Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaanuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf akka dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kan dhugee maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessanii ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota argamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa falmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomeedhaa fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadhanduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota abbootii qulqulloota armoodii akkasumas sillaaseedhaaf kanneen ergaman qulqulloota ergamoota Waaqayyoo hunduma isaaniidhaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenyaa dubbii amantaa kan jedhuun akkuma yaadattan boqonnaa afuraffaa eegalleedha kan jirru. Egaan boqonnaa kanaan boqonnaa afuraffaadhaan jechuudha. Kutaawwan jalqabaa lamadha amma ammaatti barannee kan jirru. Kutaawwan jalqabaa lamaaniin waa'ee sadummaadhaa fi tokkummaa Waaqayyoo ilaalleerra. Walumaa galatti maal jennee turre sadummaan Waaqayyoo Waaqa tokko haa ta'u malee garuu sadummaa addaa ni qaba. Sadummaan addaa sadummaa maaliiti? Sadummaa maqaa ni qaba, sadummaa qaamaa ni qaba, sadummaa hojii ni qabaata, akkasumas sadummaa haalaawwanii ni qaba jennee isaan kana baranneerra. Kan biraan immoo tokkummaa Waaqayyooti. Waaqayyoo amalummaa isaadhaan tokkodha. Waaqayyoo waaqummaa isaadhaan tokkodha. Waaqayyoo jiraachuudhaan tokkodha. Waaqayyoo addunyaa uumuutiin tokkodha. Nyaachisummaadhaan addunyaa kana deebi'ee dabarsuutiin Waaqayyoo meeqadha? Tokkodha jennee isaan kana barachuun keenya ni yaadatamaa jechuudha. Egaan icciitiin kun isa dhugaadha. Sammuu dhala namaadhaan kan ibsamu miti. Walumaa galatti barumsoota waa'ee Waaqayyoo gaafa laallu waa'ee Waaqayyoo kan dubbannu kan Waaqayyoo nuuf ibsedha malee kan namni qoratee bira ga'uu danda'u miti. Waa'ee Waaqayyoo kan beekudha Waaqayyoo qofaadha. Waaqayyoo laatii addatti waa'ee Waaqayyoo namni beekuu danda'u hin jiru. Gooftaan keenya wangeela Maatiyoos boqonnaa 11:27 yoo laalle maal jedha? Dhugumatti waa'ee isaa Waaqa Abbaatii alatti eenyu kan beekne dubbateera. Waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Waaqa Abbaatii alatti eenyu kan beeku hin jiru. Kana jechuun waa'ee Waaqayyoo irraa kan darbe eenyu kan beeku hin jiru jechuudha. Waaqayyoon gooftaa keenyaan waaqummaa isaadhaan eenyu hin beeku, hundi keenya hin beeknu. Nuti gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan beeknu maaliitidha? Foon uffatee mul'achuu isaatiin beekna malee waaqummaa isaadhaan kan beeku nam tokko hin jiru. Kanaaf waa'ee Waaqayyoo kan hin beekamne kana Waaqayyoo garuu maal taasiseera? Fedha isaatiin inni akka barbaadetti wanta beekuu qabnuudhaaf beekni akka ittiin fayyinuudhaaf kan nuuf ibse kana haala kanaatiin ilaalleerra jechuudha. Walumaa galatti waa'ee Waaqayyoo yeroo kaasnu amantiidhaan kan fudhannu malee waa'ee Waaqayyoo sammuu dadhabaa kanaan sammuu inni Waaqayyoo uume deebi'anii waa'ee Waaqayyoo barbaaduutiin kun akkamitti kan jedhoote waa'ee Waaqayyoon amanuu iyyuu akkamitti ajajamuu danda'ama jechuudha. Namni Waaqayyoon amanuu hin danda'u. Kun akkamitti jennee namni kan gaafatu yoo ta'e Waaqayyoon amanuu hin danda'amu. Maaliif namoonni akkasitti yaada akkasii qabaatan maal taa'e yeroo baay'ee kufanii argamu. Kan waaqessanis Waaqayyootiin miti. Sammuu isaaniidha. Sammuun koo kan beeke qofa namana jechuun amantaa miti kun. Amantiis miti kun. Kun mataa ofii amanuu jechuudha. Garuu nuti kiristaanonni Waaqayyoodhaan kan amannu maal jenneetu nuun ol kan jiru Waaqayyoon ni jira kan jennee amanna malee nuti kan beeknutu jiranne jennee amanna miti. Kanaaf Waaqayyoo kan hin beekamne amala isaa kanaa inni waa'ee kan mataa isaa kan beeku isa qofa ta'ee osoo jiru nuti immoo beekna akka ittiin fayyinuudhaaf maal nuuf barsiiseera? Tokkummaadhaaf sadummaa isaa nu barsiiseera. Darbees immoo warreen amala isaa jennee boqonnaa tokkoffaatti kanneen dubbachaa ture san hundumaa isaanis nu barsiiseera. Kanaaf ga'een keenya maalidha? Kana barannee beekne ittiin fayyuu qofaadha. Amantaan kan barbaachiseef
fayyina qofaaf malee wanta biraadhaaf miti. Guyyaa har'aa ina manna kan jennu waaqayyoon beekna kan jennu maaliifidha? Fayyinaafidha. Akka ittiin fayyinuuf akka ittiin mootummaa isaa dhaaluudhaaf jechuudha. Kanaaf waaqayyo kan nuuf ibsa kana haala kanaatiin amma ammaatti ilaalleerra. Egaan kanneen barachaa turre kanaaf immoo egaan kitaaboleen qulqullaa'oo akkasumas barumsa abbootii maal jedhaa kan jedhu immoo guyyaa har'aa ilaaluudhaaf yaalla. Waaqayyo abbaan keenya nu barsiisuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan iccita sillaasee kana tokkummaadhaaf sadummaa waaqayyoo kanneen kanaan dura dubbachaa turre sana kitaaboleen qulqullaa'oo maal jedhu. Kitaaboleen qulqullaa'oo mana kiristaanaa keessatti kan jalqabaa kitaabni inni guddichi hundee kan ta'e kitaabni 81 ni jira. Kanarraa kan hafe garuu kitaaboleen dhalatoon baay'een ni jiru. Kitaabni inni sun hundeedha. Hundee ta'ee yeroo jiraatu warreen kaan immoo warreen xixiqqoo immoo maal jedhamu kitaabolee dhalatoo jedhamu. Isaan immoo kitaabolee sana irra caalaatti kan ibsanidha. Kitaabni inni kun walumaa galatti wanta jiru hundumaa guutummaa yaada qabatee jira. Sana keessaatti jaala tokko fudhachuudhaan immoo kitaaboleen dhalatoo maal taasisu ni ibsu jechuudha. Kitaabni qulqulluun waa'ee waaqayyoo amma jiru ni dubbata. Sana walitti qabuudhaan kitaaboleen dhalatoo maal taasisu ni ibsu jechuudha. Kitaabni qulqulluun hiikaa barbaada. Barumsa gooftaan keenya barsiisa guutummaa isaa ilaallee parsantiin guddaan maala fakkeenyadha. Fakkeenya sanaan kan barsiisan immoo kitaaboleen warreen dhalatoo kun maal taasisu tokko tokkoon keessaa baasuudhaan hafuura qulqulluudhaan jechuudha. Abboonni keenya bal'isanii kan ittiin barreessan kitaaboleen abbootii yookiin barumsa abbootii ni jiru. Kanaafuu waa'ee sillaasee yeroo barannu kitaabolee kana maal bu'uura taasifachuudhaan kan ilaalluudha kan ta'u jechuudha. Isaan keessaa jalqaba kan ilaallu warreen kitaabolee hundee kan jedhaman kitaabolee 81 achirratti iccitiin sillaasee haala kamiitiin ibsameeraadha. Kitaabolee 81 bakka lamatti qoodamu kakuu moofaaf kakuu haaraa jedhamuudhaan. Kakuun moofaa gooftaan keenya gara addunyaatti dhufu isaatiin dura kan jirudha. Kitaabolee 46 kana booda warreen jiran kitaaboleen 35 gooftaan keenya erga dhalatee booda kan barreeffamanidha. Isaan kan lamaan keessaatu jalqaba waa'ee iccita sillaasee akkamitti akka isaan barreeffamanaa ilaallu. Dhuguma kakuu moofaa keessatti gaafa ilaallu iccitiin sillaasee fakkeenyaadha kan barreeffamee jiru. Fakkeenyaan takka takka immoo lakkoofsa kaasuudhaan tokkoof sadummaa isaa kaasuudhaan irra caalaatti galu fakkeenyaan kan kakuu haaraatti dhufu sanaaf akka hundeetti ta'eetudha kan tajaajilu. Kakuun moofaa akkuma beekamu walumaa galatti kakuu haaraatti kan dhufu wanta akka kanaanii jira jedhamuudhaan akka diizaayinii wayiiti agarsiistu jechuudha gaaddidduu wanta akkasiiti. Kakuu haaraatti wanta kanaanii dhufa kan jedhuudhaaf agarsiisaa kan ta'e qofadha malee guutummaan ibsamee kan jiru hundumtuu akkasumas fayyinni ni dhugaa kan ta'e kakuu moofaa keessatti hin kennamne hin jirus. Kanaaf asittis kan agarru fakkeenyaan kan kennamedha. Mi'a haa ta'uti waa'ee sillaasee haala kamiitiin ibsameera kan jedhu immoo mi'a ilaallu. Kan jalqabaa seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 26 kan jedhu waa'ee uumama namaa yeroo baranne kaasneerra waa'ee uumama namaa bal'inaan kan barannu boqonnaa 4ffaa keessatti itti dhufna. Garuu caqasa kana kaasne turre sana maal jedha? Waaqayyoos jedhee nama akka bifaaf fakkii keenyaatti haa uumnu. Asitti maal agarra? Waaqayyoos ni jedhee eenyudha kan jedhe waaqayyo. Meeqadha waaqayyo? Tokkodha kan jenne jechuudha. Akka bifaaf fakkeenya keenyaatti gaafa jedhu garuu ilaalaa. Akka bifaaf fakkeenya kootti nama haa uumu hin jenne. Waaqayyoos ni jedhe jedha. Jedhe kan jedhu qaama tokkoof kan dubbatamudha. Tokkummaa waaqayyo agarsiisa. Nama akka bifaaf fakkeenya keenyaatti haa uumnu kan jedhu akka bifa keenyaatti fakkeenya kan jedhu immoo maal agarsiisa? Qaamni tokko waaqni tokko kun qaama sadii qaama lamaa ol akka ta'e akka of keessaa qabu kan agarsiisudha jechuudha. Kanaafuu sadummaa waaqayyo asirratti haala kanaatiin ibsameera jechuudha. Kan lammaffaa seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 22 achumarratti maal jedha? Waaqayyo gooftaanis ni jedhee waaqayyooti jedhee tokko jechuudha. Kunoo Addaam gaariidhaaf hamaa beekuuf nu keessaa akka tokko ta'e jechuudhaan dubbata. Kun maal hiikkaansaa boqonnaa 4ffaatti arganna maal akka ta'e. Garuu asitti maal kan keessaa barachuu qabnu maala nu keessaa gaafa jedhu maal jechuuti? Nu keessaa akka tokko ta'e nu kanneen kan jedhame qaama sadii abbaa ilma hafuura qulqulluu akka tokko ta'e gaafa jedhu immoo Addaam sababa cubbuu balleessee kufeedhaaf kana booda ilmi waaqayyoo waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo sanatti ilma kan jedhamu jechuudha. Abbaa ilma jennee kan waamnu keessaa ilma kan jedhamu akka foon addaa waan yeroo uffatu Addaam akka maal ta'e jechaadha akka waaqayyo ta'e jechuuti. Kanarraan gara fuulduraatti bal'inaan hiikkaa isaanii baranna. Garuu kun waaqayyo qaamaan sadii ta'uusaa kallattii maal nutti agarsiisa.
Kan biraan seera uumamaa boqonnaa 18 lakkoofsa 1:33 gaafa laallu Abrahaam mana Waaqayyoo Sillaaseen jechuudha. Mana Abrahaam yeroo deemu Abrahaam ka'ee simachuudhaan mana isaatti gaafa galchu haala nama dhibuun barreeffameera. Tarii barumsa kana kanneen dhaggeeffatan obboloonni keenya kitaaba qulqulluu dubbisnu sirriitti adda baasnee beekuu qabna. Kitaabni qulqulluun afaan Oromoodhaan barreeffamee jiru jijjiiramuu isaatti baay'ee nama gammachiisa. Garuu bakka tokko tokkotti rakkoo akka qabaatu asumaanis beekuun barbaachisaadha. Waa'ee kanaa gaafa dubbisnu gaafa jalqabu ergamoonni mana Abrahaam seenuu isaachuudhaan jalqaba kitaabni afaan Oromoo tarii warreen dubbistan yoo jiraattan. Kana booda seenuudhaan illee keessa kanneen jiru wantoonni baay'een waliin dhaamaniiru. Isaan keessaa inni tokko Abrahaamiin akkas jedhee jedha. Garuu akkas miti kan jedhamuu qabu. Sun warreen kan sunis kallattiidhaan iccitiin kanaa isaaniif hin galle ta'uu danda'a. Kanaafidha. Namoota sadan keessaa inni tokko Abrahaamiin akkas jedhe jechuudhaan itti lakkoofsa irratti sun sirrii miti. Wantoonni akkasii kun hiikkaatti dogongoroman waan ta'eef kan keenya kan ta'e kan mana kiristaanaa keenyaa akka dubbistan asumaan isin hawwachiisa. Tokkummaadhaa sadummaa Waaqayyooti bal'inaan ibsameeraat boqonnaa 18 lakkoofsa 1:33 irratti tokkummaadhaa sadummaa isa jennee haala kanaatiin bakka ittiin ilaalla. Tokkummaa isaa kan ibsu Waaqayyoos ni mul'ate isatti mul'ate gaafa jedhu tokkummaa agarsiisa. Kunoo namoonni sadii fuuldura isaa dhaabbatanii argee namoota sadii kan jedhan immoo sadummaa Waaqayyoo kan agarsiisudha. Gara lafaatti kufee sagadee eenyu Abrahaam jechuudha. Maaloo fuuldura keetti ulfina argadhee yoo ta'e garbicha kee biraan darbiini jechuudhaan yoo dubbate Abrahaam dubbate. Eeyyutti dubbataa qaama kana sadanitti dubbachaa jira Abrahaam malee isa tokkoon miti. Garuu gaafa kufee sagadee Abrahaam maal jedhee iccitii kana bareedan nuti fuula kee duratti ulfina argadhee yoo ta'e jechuudhaan tokkummaa Waaqayyoo agarsiise. Bishaan xiqqoo isiniif haa dhufu miila keessan dhiqadhaa muka kana jala boqodhaa gaafa jedhu immoo sadummaa kan agarsiisudha. Waaqayyo bukees bixxillee hojjedhu gaafa jedhu tokkummaa bixxillee hojjetame sun tokkummaa Waaqayyo agarsiisa. Isinis innis Waaqayyo jechuudha. Waggaa kana gara keetti nan dhufa deebi'ee jechuudhaan Waaqayyo Abrahaamitti dubbate kun tokkummaa Waaqayyo agarsiisudha. Waaqayyos jedhee ani kan hin raawwadhu Abrahaam jaalan dhoskaa jechuudhaan dubbata. Waaqayyo dubbate kana tokkummaa Waaqayyoo kan agarsiisudha. Waaqayyo Abrahaam wajjin dubbii isaa xumuree deemee jechuudha ilmoo xummata. Eeyyu kan deeme qaama sadanidha kan deeme. Qaama sadantu deeme caqasa gaafa xumuru kitaabni qulqullummaan jedha Waaqayyos Abrahaam waliin dubbii isaa xumuree deemee jedha. Mana Abrahaam kan seene qulqulluu Sillaaseedha. Kana sadummaa isaa kan agarsiisan warreen biraa immoo isaanis maal jedhanii haati manaa kee Saaraan eessa jirti jechuudhaan gaafatan jedha fakkeenyaaf. Isaanis haati manaa kee Saaraan eessa jirti jedhan jedha. Kun sadummaa Sillaasee kallattiimaan kan agarsiisu jechuudha. Guutummaa isaa gaafa dubbisnu isa dhugaadha. Gaafa dubbisnu kitaaba qulqulluu hafuuraadha. Amantiidhaan dubbisuu kan qabnudha malee foonummaadhaan miti kitaabni qulqulluu kan dubbifamu. Namoonni baay'een kitaaba qulqulluu wanta duraan beekan tokko mirkaneeffachuudhaaf banu yookiin immoo wanta tamanan tokko sana kan deeggaru qofa argachuudhaaf seenu kan akkas kan taanaan yaada keenya cufneetu kan dubbisnu. Akkas ta'uu hin qabu. Wanta haaraa Waaqayyo kan nutti dabarsu asirraan argadha jedhameetu kitaabni qulqulluun dubbifamuu kan qabu. Kanaaf yaada qulqulluudhaan gaafa dubbisnu isa dhugaadha jireenya kan ta'e arganna jechuudha. Asirratti tokkummaa sadummaa Waaqayyoo kallattiimaan haala nama ajaa'ibsiisuun Waaqayyoonni akka barbaadeef akka jaalatetti fedha isaatiin haala kanaatiin ibsee ni arganna jechuudha. Bakka adda addaatti qulqulluu fakkeenyaaf raajii Isaayyaas boqonnaa 6 dubbisne Isaayyaas Waaqayyoon ni argeedha. Nan argee kana booda ergamoonni isaa qulqulluu jechuudhaan galateeffatu. Qulqulluu jechuudhaan Suraafeliif Kiruubeel kan galateeffatan qulqulluu kan jedhu sun tokko ta'uunsaa tokkummaa Waaqayyoo agarsiisa. Si'a sadii waamamuun isaa garuu maal sadummaa qaamaa sadummaa Waaqayyoo sana agarsiisuudhaaf kan barreeffamedha. Kana gabaabinaa kan ilaalle malee guutummaa keessatti fakkeenyaan kanneen barreeffaman bakka baay'eetti waa'ee sadummaadhaaf tokkummaa Waaqayyoo ni agarra. Faarsaa qofaatti bal'inaan ibsamee jira waa'een Waaqayyoo tokkummaa sadummaa Waaqayyoo. Nuti garuu haala kanaatiin gabaabinaan ilaalleerra jechuudha. Gara kutaa lammaffaatti gaafa dhufnu kutaa lammaffaa kitaaba qulqulluu kan ta'e kakuu haaraa keessatti jechaadha. Iccitiin Sillaasee kan kakuu moofaa olitti kan kakuu moofaa kan ilaalle sanaa olitti ifatti kan adda bahee ifatti kan itti mul'atedha. Keessumattuu ilmi Waaqayyoo gooftaan keenya
foon uffatee dhufuu isaatiin jechuudha. Inni matuma isaatiin wanta mul'ateedhaaf yeroo kanadha tokkummaadhaaf sadummaa waaqayyoo irra caalaatti mul'achuu kan danda'e jechuudha. Kan jalqabaa boqonnaa 3 wangeela Maatewos boqonnaa 3 lakkoofsa 16 lakkoofsa boqonnaa 3 lakkoofsa 16 hanga 17tti yommuu ilaallu maal jedha? Gooftaan keenya yeroo cuubamuudha. Cuubamee bishaan keessaa erga ba'ee booda caqasicha kanaatiin barreessa maal jedha? Gooftaan keenya Iyyasuus erga cuubamee booda bishaan keessaa ba'ee kunoo samiiwwan ni banamanii hafuurri waaqayyoos bifa gugeetiin osoo bu'u isarras otoo taa'u argee kunoo sagaleen samiirraa dhufe isatti kan hin gammadu kan hin jaalladhu ilmi koosadha jedhee jedha. Kun kallattiimaan sadummaa qaamaa waaqayyoo kun darbe kan ilaalle kan agarsiisudha. Qaamni abbaa waaqni abbaa jechuudha. Samiirraatu bifa duumessaadhaan maal agarsiise? Sagalee dhageessise. Ilmi immoo ofuma isaatiin qaama namaa uffachuudhaan maal ta'e? Bishaan Yordaanos keessatti cuubamee bahee argame. Hafuurri qulqulluun immoo bifa gugeedhaan maal ta'e? Dhufee isarra bu'uudhaan agarsiise jechuudha. Kun tokkummaadhaaf sadummaa waaqayyoo kallattiimaan ifaa ifatti kan agarsiisudha jechuudha. Sadummaa maqaachuudhaan dubbanneera. Wangeela Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 yoo ilaallu gooftaan keenya kallattiimaan ifa baasuudhaan dubbateera. Maal jedha? Egaan deemaatii alagoota hundumaa maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluun cuubaa kanin isin ajaje akka eegan isaan barsiisa duukaa bu'oota koo isaan taasisachuudhaan dubbata. Kun kallattiimaan gooftaan keenya kan dubbatedha. Maqaa koon deemaa barsiisaa hin jenne, maqaa abbaatiin maqaa waaqessu hin jenne yookiin maqaa hafuura qulqulluudhaan jenne maal jedhe? Maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluudhaan deemaa barsiisachuudhaan dhuguma tokkummaadhaaf sadummaa waaqayyoo asirratti agarsiiseera. Abbaan ilma hafuura qulqulluun qaama sadii maqaa sadii haa ta'u malee maala waaqa tokkodha jechuudha. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 7 ilaallee mootummaa waaqeetti dhugaa kan ba'an sadiidha abbaa ilma hafuura qulqulluu isaan kun sadanis tokkodha. Kanaaf kitaabolee qulqullaa'oo kan kakuu moofaatii alatti isaan olitti jechuudha. Waa'ee tokkummaadhaaf sadummaa waaqayyoo sirriitti ifa baasuudhaan kan dubbatanidha. Ilaalaa kan dure yeroo barumsa keenya yeroo barachaa turre ilaalaa kan dure jechuudha. Waaqayyo gooftaan keenya ofuma isaa waa'ee abbaa kaasuudhaan waa'ee hafuura qulqulluu kaasuudhaan yeroo dubbatu aniif abbaan tokkodha jechuudhaan jalqaba akkuma barannee boqonnaa wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 30 akkuma ilaalle inni kun tokkummaa waaqayyoo kan agarsiisu qaamonni sadii jiraachuu fi kun immoo tokko ta'uu kan agarsiisu gooftaan keenya bakka baay'eetti kan dubbate keessaa kan argannedha jechuudha. Kan biraan immoo abbootiidha. Abbootiin egaa akkuma jalqaba kaasuudhaaf yaallee kitaaba qulqulluu kana kitaabni qulqulluun abbootiin maal jedhu gogaadha jedhu. Gogaadha. Kitaaba qulqulluu haala kanaatiin bannee dubbisnee wanta hundumaa dhuguma jireenya kan ta'u gooftaan keenya kan dubbate inni maadha? Jireenyadha. Hafuuradhas. Garuu kallattiimaan jireenyaaf hafuura kan ta'e kana dubbisnee bira argadha jechuun gara badisaatti deemuudha. Kanaafidha maal jedha kitaabni qulqulluun mataan isaa? Dubbisni nama ajjeesaa. Hiikkaan garuu maal taasisaa? Ni fayyisa jedhameera. Kanaaf abboonni keenya kennaa hafuura qulqulluudhaan kitaabolee qulqullaa'oo maal taasisaniiru? Hiikaniiru. Yeroo hiikan immoo haala mana kiristaanaa bu'uura taasifateedhaan kitaabni kan argame mana kiristaanattidha. Kitaaba qabachuudhaan mana kiristaanaa murteessoo osoo hin taane kitaabni qulqulluun kan mana kiristaanaati. Kanaaf kitaabni qulqulluun gaafa hiikamu akkamittidha? Mana kiristaanaa bu'uura taasifachuutiidha. Kitaabni kan argame egaa bakka biraatti miti. Mana kiristaanaatti eenyuyyuu hin beeka. Bakka biraatti addunyaa biraatti hin argamne kitaabni qulqulluun kan koodhachuudhaan kan noonaadhaan kan murteessitee qabattee jirtudha mana kiristaanaati. Namoonni baay'een yoo godhu kitaaba qabachuudhaan ganaa mana kiristaanaa biraa hundeessuudhaaf jechuudha. Garuu kitaabadha kan mana kiristaanaa malee manni kiristaanaa kan kitaabaa miti. Abboonni keenya mana kiristaanaa bu'uura taasifachuudhaan iccita Sillaasee kitaaba qulqulluu hiikan wanta baay'ee barsaniiru isaan keessaa abboota muraasatti kaasnee ittiin xumurra. Baasiliyoos inni Qisaariyaa maal jedheedha? Waaqummaa qaamota sadanii tokkummaa isaanii beekuu qabnaa. Kan isaan kana ta'u waaqummaan tokko tokko argachuu walaasimsisnu. Inni abbaarraa dhalateera. Hafuurri qulqulluunis immoo abbaarraa ilmi abbaarraa dhalateera. Hafuurri qulqulluunis abbaarraa argameera. Abbaan ilma. Ilmis hafuura qulqulluu otoo hin dursin ilmi abbaarraa dhalachuusaan hafuurri qulqulluunis abbaarraa ba'uun isaa waaqummaan sadummaa uumaa keenyaa tokko ta'achuudhaan dubbata. Kun ilaalaa kan turre jechuudha. Waaqayyoo abbaan ilma abbaarraa dhalate hafuurri qulqulluun abbaarraa ba'e gaafa jennu barachaa akkuma turre
kun yeroodhaan kan wal dursu miti garuu tokkummaa sooduma isaanii amannaa yeroo tokkotti osoo hin dursin kan ta'edha jechuudhaan abbaan kun dubbataniiru. Kan lammaffaa Yohaannis Yerusaalem qulqulluudha. Isinis akkas jedhama maal jedha waaqa tokko jennee kan sagannuuf qulqulluun Sillaasee amalummaa waaqummaan tokko ta'uu isaanii ni amannaa. Isaan kunis abbaa ilma hafuura qulqulluudha. Isaan kunis qaamonni sadan fuulaan dhugaa yookiin qulqulluu kan ta'an aangoon amalaan baraan dursanii jiraachuun gooftummaadhaan uumuudhaan osoo hin jijjiiramin jiraachuun tokko akka ta'an ni amannaa. Kan akkas jennee kan amannes immoo nuti kan akkas jedhee hin amannes immoo nuti ni abaarrachuudhaan dubbateera jechuudha. Kan sadaffaa Qeerlosidha. Qulqulluu Qeerlos inni Iskindiriyaas tokkummaadha soodummaa waaqayyooti kan barreessin akkas jedheera maal jedha waaqummaan tokko amala tokko humna tokko yaadas tokko gooftummaas tokko ulfina tokko durii jalqabee kan ture dursummaadhaan tokkodha. Qaamota sadaniin fuula sadaniinas dhugaadha. Gurguddoota miti kan hin uumamnedha. Dadhabbiin kan isaaf hin taane kan hin jijjiiramnedha. Dur argamuudhaaf baraaf xumuran qaban. Akkasumas abbaa ilma hafuura qulqulluu qaamaan sadii amalaan tokkodha jedhanii amanuun kanadha. Kan hin qoratamne jalqabas immoo kan turedha jechuudhaan qulqulluun Qeerlos dubbateera. Qulqulluun Tewodoosiyoos inni Iskindiriyaas immoo akkas jedheera maal jedha qaamaan fuulaan sadiidha. Waaqummaan tokkodha. Qulqulluu Sillaaseen tokkodha. Bulchiinsa tokko, gooftummaa tokko, waaqummaa tokko, mootummaa tokko, amala mootummaa tokko amala isaaniidha. Abbaan ilma irraa adda bahee kan jiraate ilma kan dhalche. Hafuurri qulqulluun baratti argamsiise hin jiru waan takkas hin jiru. Abbaa ilma hafuura qulqulluu jalqaba kan turedha. Ilmi waaqa abbaarraa dhalate. Hafuurri qulqulluunis abbaarraa argame. Qulqulluun Sillaasee kan hin uumamnedha jechuudhaan haala kanaatiin bal'inaan guutummaa kan jiru of keessatti qabate tokko tokko adda baasnee barachaa kan turre haala kanaan qulqulluun Tewodoosiyoos ibsee ni arganna jechuudha. Kan xumuraa kan ilaallu qulqulluu Saawuroos Anxookiyaadha. Qulqulluun Saawuroos maal jedheera qaamonni sadan ulfinaan bifaan qulqulluu yookiin gonka waaqiin dhugaadha. Fuulonni sadan ulfinaan ifaan tokkodha. Amalaan tokkodha. Jilbeenfachuudhaan tokkodha. Aangoodhaan tokkodha. Waaqummaadhaanis tokkodha. Galateeffamuudhaanis tokkodha. Akka namoonni amananitti qaamonni sadan keessaa waliif bitamuun hidhachuun hiikuun hin jiru. Aangoo waaqummaadhaan inni tokko isa tokkorra hin caalu. Inni tokko isa tokko aangoo isaadhaan akka ergamaatti ajajuu hin danda'u. Ulfina waaqummaa tokkoon bulchuun amala uumaa hundumaa kan ta'u amala ogummaa yookiin beekumsaan tokkodha malee jechuudhaan haala kanaatiin dubbateera jechuudha. Dhumagatti qulqulloonni abboonni keenya waa'ee tokkummaadha soodummaa waaqayyoo qulqulloota duukaa bu'ootarraa kan fudhatan duukaa bu'oonni immoo kitaaba qooti kan nuuf barreessan isaan haala kanaatiin nuuf kaaniiru. Kanaaf nuti kana qabannee ittiin amannee ittiin jiraannee mootummaa uumaa keenyaa dhaallaa jechuudha. Kan itti aanu fakkeenyota Sillaaseedha. Isa kana qabannee kutaattaanutti kan dhiyaannu kan ta'u har'aa fi asumarratti nu haa ga'u abbaa sagalichaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaattaanuun hanga deemnutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.